isaa fayyaa qabu nagee qabu gizee biyyaa bee isaa fayyaa qabnee nagee hin qabnee gizee biyya deebisan haadhaa fi abbaanis ni rakkatan. Haadhaa fi abbaanis gammachuu dhaban hamila dhaban. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya. Salaamtaan tanya ta'oon irraa haati isin bira hageessuu bakka jirtan maratti. Alhamdulillah galanii rabbiin badini. Isin hundaa'uu bakka jirtanitti fayyaa isinitti haa ta'u nagee keessaniin bobba'aa galaa isin jenna du'aa isinii goona. Lillahi rabbil alamin galata rabbiiti. Rabbiin jabeenya isaatiin asiin nugee galanii rabbii haa ga'u. Alhamdulillah. Garuu dubbii waan ajaa'ibaa takka alhamdulillah karaa mana rifoo deemuudhaaf tattaaffii godhuudhaaf amma kaanee yaa'uudhaaf karaa jirra. Adeemsa keenyaaf inshaallahu taalaadha. Rabbi waan mana baataniif isin milkeessu jaa du'aa'i nuuf godha. Du'aa'i teessanii nu gargaara isiniin jenna. Du'aa'iin teessan nuuf rabbiin dhagahee nuuf laaffisuu danda'a. Nuuf dhagahee rabbiin waa hundaa'uu adawwii hunda nurraa qabuu danda'a waan ta'eef inshaallahu taalaadha. Rabbi isiniif haa laaffisuu jaa du'aa'i teessanii nu quba qabaadha. Du'aa'i nuuf godha isinillee gartee dhukkubsataa keenya hunda bakka jiranitti rabbii haa fayyisu jenna. Isinillee rabbiin isin haa teessu bakka gartee jirtanitti bobbaa gala keessan keessatti illee irkoo isinii tahee rabbiin isin quba haa qabaatu isin jecha du'aa isiniif godha. Nutullee gartee rabbii haajaa muraada keenya rabbiin isiniif haa guutu ja'a du'aa nuuf godha. Aarifoo bira deemu jirra. Akkuma gartee dhageessanii waan gartee haati mana isaatillee dhufte aboo nu kaasii Aarifoon akkana dubbiin jabaattee teena kadhattee hatta gurbaan ollaa isaaniitillee dhufe nagaafatee jalaatii deerattiin dubbiin isaanii hedduu takka na dhibdee dagartee itti yaadee dubbiin isaanii tun na rabbashtee akkasitti rabbiin gaa jabeenya isaatiin aboo gurbaan eega dubbiin isaa as geesse dubbiin jabaattee rabbiin isaaf dhaga'uudhaaf isaaf rabbi laaffisuuf fayyaa isaa waan rabbiin jaalateef waan rabbiin fadhuuf jecha rabbumaatu isa fayyisalleedha. Ammallee alhamdulillah duraan qalbiin tiyya achi hin dhaqin jettee waan na diddeef jalaa didee arra garuu ammoo rabbiin deem dhaqii jee na kaase osumaan isaanittuu hin himneewu gaaji'eetiin utaalee takkaa dhaqa yee yaada ou takkaa ammoo itti bilbilii lubbuun dhaqiis jetti garuu ammoo gizumaan gartee karaa bu'een itti bilbilee akkana dhufaatiin jira manatti na eegaa yoo mana jiraachuu baatanillee jee hubachiisuudhaaf ta'a inshaallahu taalaadha. Rabbiin nuuf haa laaffisu rabbi isiniif haa laaffisu ja'a rabbi khayrii nuuf haa godhu. Muumina qalbii cabsuurra mana kaabaa diiguutu irra wayyaa akka ja'anitti garuu ammoo tahee isaanillee qalbii cabsee asii oofe eegaa qalbii cabsee isaan asii oofe booda na dhibde dubbiini yaa rabbii kiyya naaf laaffisiin amma natti asaante alhamdulillah rabbi naaf laaffisee amma deemuudhaaf karaan jira. Rabbi gartee dawaa itti gootu tanaas dawaa fayyaadhaa isaaf taatu rabbi haa godhu ja'a. Dawaan itti godhu yaanu rabbi dawaa godhaa fi rabbi dawaa haa godhuuf ja'atuma du'aayii godhaa jenna. Du'aayiin rabbii ni qeebalamti. Du'aayiin isin nuu gootan ni qeebalamti. Saniifuu dawaa teenya tana akka silaa gartee rabbii nuuf dawaa nuu godhee nuuf gargaarsa rabbiitiin nuuf rahamanni isaa bakka nuuf ga'u akkallee dawaallee nurraa fudhatu rabbii isin haa gargaaru jawaa dawaa nuuf dawaa teenya tana akka nuuf fudhatu akka gartee dawaan teenya tun dawaa isaa taatu rabbi irraa du'aayii nuuf godha isiniin jenna. Gargaarsa rabbiitiin irkoo teessaniin nuuf rahamata keessan nuu karadhaa isiniin jenna. Aarifoon dubbiin itti jabaattee jabeenya isaatiin rabbuma haa laaffisuu fi rabbi ammallee haa laaffisuuf jenna. Inshaallahu taala bi'iznii rabbii haaliqaatiin rabbiin ni laaffisaa fi akkasii hundaafuu rabbiin jabaan nuufillee haa laaffisu. Dawaas teenya fudhanneeti dawaa teenyaas fudhannee achitti akkaataatti dawaa itti goonuu fi dawaadhaas quraana itti qaraanee fi dawaallee du'aa itti goonee fi akkasitti huccuu saate isarra jirtu sanillee isarraa yaasnee sibiila harkarraa qabu sanillee irraa yaasnee sanbooda akkasitti inshaallahu taalaadha dawaa gartee qaamaanillee dhiqatu itti goonee qaamaanis isaa dhiinee fi akka gartee nagiyaa arkatu godhuudhaaf qalbiin teenya gama gartee mana Aarifoodhaatti nu achi deebitee waan jirtuuf
akkaan odeeffannoo dhaguutti akkaan gartee qilleensarraa waa arkutti mitiyoonni hin deemaa biyyattiin galchaa eega gartee sheekni asiis na dide ani waanin asii if rakkuuf hin qabu biyyayyoon galche malee yaada jedhu haastee waan san ta'eef jecha osuma inni as jiru osuma nuti as jirru isiin akka rakkattee biyya galchuun nama tokko isaa fayyaa qabu nagee qabu gizee biyyaa bee isaa fayyaa qabnee nagee hin qabnee gizee biyya deebisan haadhaa fi abbaanis ni rakkatan haadhaa fi abbaanis gammachuu dhaban hamilee dhaban isummaanuu hamilee dhabdee rakkattee cinqattee cinqii tanaan gammachuu dhabuudhaan biyyatti isa galchuudhaaf yaalii gootee galchuudhaaf deemuun siidha rakkatteetuma waan ta'eef dirqama gartee waan rabbiin nuu laaffiseen akkanatti usnee taa'uun rabbiin nurrallee laaluu danda'a. Akka rabbiin nutti isin aarre nurraa isin laalle waan rabbiin nuu laaffise waan rabbiin nuuf gartee hubachiise hubannoo rabbiin nuu kanne saniin bira dhaabbachuu hanga dandeenyutti dawaa rabbiin nuu laaffiseen bira dhaabbachuudhaaf dirqama rabbiin nu godhe waan ta'eef dirqama rabbiin nu laata kana akka gartee isiniif milkaa'u jettanii akka du'aa'ii nuuf gootan du'aa'ii teessan isinirraa barbaanna isiniifillee rabbi haa laaffisu fayyaa isinitti haa ta'u nagee isin haa galu nagee haan bobba'aa gala bakka jirtanitti nagee qabaadha nagee haan jiraadha salaamaa ba'a isin haa milkeessu jecha rizqii khairillee isin haa milkeessu jecha du'aa'ii isiniif goona rabbiin gartee nama hundaafu rakkataas rakkoo baasee hagartee dhukkubsataas rabbiin haa fayyisu jecha du'aa'ii waliif haa goonuun isiniin jaa insha Allahu ta'ala bi'iznii rabbii khaaliqaatiin dawaan arraan tan aarifee dhoggodhu yaanu dawaa ajaa'ibaati insha Allah arkuuf jirtanii isii obboleettii teenya tarakkattee ta dhuftee na gaafattee nu yaasi nu haasi naan jettee jalaa didee hedduu naas rakkas na dhibdee na rakkisteeti na rabbashaa jirti waan ta'eef akkaataa isaa osoo laallee innillee gartee shayxaanaa isaa amaraa shayxaanaa wajjiin akka fedhe nama godhuu danda'a shayxaanii gartee akka isaa osoo laalle shayxaanii waan wajji jiruuf balaa shayxaanaa kanaas akka gartee irraa kaafnu rabbii wajjiin huccuu ofirraa qabu sanii fi sibiileen halkan nannaqatee jiru sanillee irraa yaafne nagee rabbii akka gartee godhuuf waan rabbii nuu laaffise dawaa arraan tana bakka gartee irraa bitan irraa fuudheetiin jira biiznillaahi ta'aalaadha dawallee walumaan achitti akka gartee itti goonu waliin garra walumaan arkuuf teenya du'aa'iidhaan nu faana bu'aa dawaa khayriidhaa rabbii haa godhuuf jaa dawaa milkiidhaa rabbii haa godhuuf jaa achumaan gartee isinilleen dawaa tanarraa barnoota fudhachuu dandeeysan dawaa tana gartee yoo rabbii isinii laaffise gabbaatanii bitachuu dandeenyaan yoo gartee shayxaanii waswaasaa isinit jiraate yoo gartee rakkoon qaama qalbii keessanii isinit jiraate dhibdee mataa isin dhukkubde achumaan gartee dawaa tanarraa barnoota fudhattanii dawaa tana bakka jirtanitti itti fayyadamuu dandeeysaniin isinin jaa isinillee bakka jirtan maratti insha Allah dawaa nama hundaatiif dawaa taatu saniifu dawaa tana yoo rabbiin isinii laaffise nama hunda rabbi fayyaatti haa ta'u garuu nama taatuuf hundaafu dawaan gartee dawaa bareedduudha insha Allahu ta'aalaadha namoota itti fayyadamuu danda'a bi'iznillaahi ta'aala walumaan achitti kagarru ta'a amma karaa mana aarifoodha bismillah jennee manaa bu'uudhaaf yaana gartee rabbiin dawaa tanya nuuf haa qeebalu bi'iznillaahi ta'aala